Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala Dr. Firaol hardhas walitti deemnee jirra. Akkam jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi fi fayyaan isiniif haa baay'atu. Hardhas piroograama isin fayyadu yookaan immoo isin barsiisu jedhee kan yaade isiniif qabadhee dhufee jira. Piroograama addaatiin walitti dhufnee jirra. Hardha dubartiin takka marsaa laguu erga geessitee booda guyyoota meeqa keessatti ulfaa'uu dandeessi yookaan immoo marsaa laguu erga xumurtee guyyoota kam keessa ulfaa'uu dandeessi kan jedhu ilaalla. Asirratti dubartoota hunda irratti wal fakkaataa miti. Fakkeenyaaf yeroo dheeraa booda kan laguu agartuu ni jirti. Akkasumas daftee kan agartuu ni jirti. Yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Guyyoota 21 tokkoon kan laaltu ni jirti. Guyyoota 23 kan laaltu, 25 26 akkasumas guyyoota 28nis kan laaltu ni jirti. Hanga 36 jechuudha. Yeroo dheeraa dubartiin takka marsaa laguu kan agartu hanga 37 hanga 38tti ni deema jechuudha. Egaa waa'ee marsaa laguu kana hamma ta'e xiqqoo laaluuf ni yaalla har'a piroograama hardhaatiin jechuudha. Gara piroograamaatti seenuun dura namoonni laayik kommentiidhaan hedduu na jajjabeessitan akkasumas sabskiraayib gootanii maatii taatanii na hordoftan hedduu takka isin galateeffachuun fedha. Namoonni haarawaa taatanis keessattuu bultii ijaarratan yookaan immoo jaalallee qabdan gaaffiiwwan jaalalaa fi walqunnamtii saalaa wajjin wal qabatan chaanaala kanarraa ni argatu. Kanaaf sabskiraayib gochuun maatii tahaa. Akkasumas piroograamni yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Gara piroograama hardhaatti ceena. Hardha hamma ta'e waa'ee marsaa laguu kaasuudhaaf egaa akkuma reef jedhe yeroo gabaabaa keessatti akkasumas yeroo dheeraadhaan marsaa laguu kan agartuu ni jirti. Sani wajji wal qabatee kan ka'uu qabu erga marsaa laguu dhufees kan turu ni jira. Hanga guyyoota 7 kan dafee deemus ni jira. Guyyaa 3tti guyyaa 2tti jechuudha. Kun rakkoo hin qabu. Almost uumama. Kanaaf waa'ee marsaa laguu irratti jeneraalii wanti dubbatamu hin jiru. Qoqqoodamee ilaaluun qaba jechuudha. Asirratti kan kaasuu barbaadu dubartiin takka marsaa laguu irra jiraattee ulfi uumamuu ni danda'a. Waa'ee kana sa'a yoo qabaanne ni kaasna yookaan immoo yeroo biraa kaasuuf ni yaala. Maaliif dubartiin takka marsaa laguu irra jiraattee yookaan immoo dhiigni jigu sun laguu qofa ta'uu baatuu ni danda'a. Wantoota garaagaraatiin jiguu waan danda'uuf marsaa laguu ishii xumurtee dhiigni jigu jiraachuu danda'a. Kana egaa bal'inaan yeroo biraa ni ilaalla. Kan biraa dubartoonni tokko marsaa laguu ishii deemee guyyoota 5, 6, 7 booda ulfaa'uu ni dandeessi. Dubartoonni gariin immoo guyyoota 10 hanga 14 jidduutti ulfaa'uu ni danda'ani. Kanaaf waa'ee marsaa laguu dubartii takka irratti kan dalagu taan irratti ni dalaga jechuu miti. Gargarii kana hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf of eeggannoon jiraachuu qaba. Ulfa hin barbaachisneef saaxilamurra jechuudha. Egaa marsaa laguu qoqqoodnee yoo ilaallu marsaa laguu fayyaa qabeessaa fi marsaa laguu jeeqame kan jedhu yoo ilaaluun barbaachisaa ta'e akkuma reef jedhe dubartii takka irratti marsaa laguu guyyoota 21 tokkoon kan deebi'ee dhufuu fi akkasumas hanga guyyoota 38 ture jechuudha. Guyyoota 38 kan deebi'ee dhufu yoo ta'e jidduu kanatti kan dhufu kun marsaa laguu fayyaa qabeessadha. Marsaa laguu jeeqame kan jedhamuu danda'u sanii ol yoo turedha. Yookaan immoo guyyoota 21 as sanii gadi deddeebi'ee kan dhufu yoo ta'e kunniin marsaa laguu jeeqamudha. Rakkoo jira jechuudha. Akkasumas kana wajjin wal qabatee reef diqqoo kaasuuf yaadee jira. Dhufees hammi tursiisaa gargari guyyaa 3 guyyaa 4 ture kan deemu jira. Hanga guyyaa 8 ture kan dhaabbatu ni jira. Kanaaf wantoonni kana wajji ka'uu qabu. Dubartiin takka guyyoota meeqaan hanqaaquun uumamuu danda'a dubartii takka irratti jechuudha. Kana beekuunis barbaachisaadha. Egaa irra hedduun dubartoota erga marsaa laguu dhaabbatee booda guyyoota kam keessatti ulfaa'uu dandeessi kan jedhu yoo ilaallu guyyoota 6 booda hanqaaquun qophaa'uu ni eegala jechuudha. Egaa kun marsaa laguu fayyaa qabeessa ta'e irratti fi akkasumas ji'a isaa eeggatee yookaan immoo guyyaa isaa eeggatee yeroo baay'ee kan dhufuufidha. Marsaa laguu kan hin jeeqamneef yookaan immoo kan normaala ta'e irratti jechuudha. Kanaaf marsaa laguu fayyadamuun ulfa ittisuun ni danda'ama osoo qoricha ulfa ittisu osoo hin fudhatin jechuudha.
Asirratti kan beekamuu qabu marsaa laguu guyyoota dheeraadhaan kan agartu taanaan chaansiin ulfaa'uu isii hedduu gadi bu'aadha. Kana ibsuudhaaf guyyoota 20-21 kan laaltuu fi guyyoota 30-36 kan laaltu tokko miti. Kan turtee marsaa laguu agartu hanqaaquun qophaa'uudhaafis ni tura waan ta'eef kan daftee agartu dafee qophaa'a jechuudha hanqaaquun. Kanaaf dubartoonni hundi marsaa laguu isaanii guyyoota meeqaan dhufa kana beekuu qabu. Dhufees guyyoota meeqa tura akkasumas jeeqamaadha yookaan immoo noormaalidha. Kana addaan baafatuun barbaachisaadha. Ammas kan kaasuu barbaadu reefis xiqqoo kaasee ture. Dubartii takka yeroo ja'aan yeroo marsaan laguu isitti dhufu guyyaa 3 irra ture deemaa jennu yeroo wayii yookaan ji'a wayii irratti guyyaa 6 guyyaa 7 irra ture deemuu danda'a. Kun gaa qoricha ulfa ittisuudhaaf kan fayyadamtu wajjin wal qabata jechuudha. Isiin marsaa laguu isii guyyaa 3tti xumurtee garuu hanga guyyaa 6 hanga guyyaa 7 dhiigni ni jiga. Kun rakkina qoricha ulfa ittisuudhaaf fudhatamu wajjin kan dhufuu danda'udha. Ammas kan biraa ispermiin dhiiraa qaama dubartii tokko keessa hanga guyyaa 5 hanga guyyaa 7 turuu ni danda'a. Kanaaf dubartoonni menstruation cycle yookaan immoo marsaa laguu guyyaa 20-21 kan agartan yeroo baay'ee wal quunnamtii saalaa yoo raawwatan of eeggachuun barbaachisaadha. Ulfa hin barbaachisneef saaxilamuu waan dandeettaniif of eeggachuun dirqama. Maaliif marsaan laguu dhaabbatee yeroo gabaabaa keessatti hanqaaquun uumamuu waan danda'uuf. Kan yeroo dheeraa booda marsaa laguu agartu guyyoota 10 hanga guyyaa 14 turuu waan danda'uuf hanqaaquun qophaa'uudhaaf. Kan yeroo gabaabaa keessatti marsaa laguu agartu immoo yeroo gabaabaa keessatti hanqaaquun waan qophaa'uuf kan yeroo gabaabaa marsaa laguu agartu yeroo wal quunnamtii saalaa raawwattu sirriitti of eeggachuun barbaachisaadha. Mee fakkeenyaaf guyyaa tokko fudhanneetiniin mee waa'ee marsaa kanaa haa laallu. Kan yeroo gabaabaa keessatti marsaa laguu agartu guyyoota 20-21 fakkeenyaaf yoo ta'e guyyaa 3 yookaan guyyaa 4 irra ture kan dhaabbatu yoo ta'e marsaan laguu ishii jechuudha. Asirratti guyyaa tokko haa qabannu. Gaafa guyyaa tokko itti dhufee haa jennu marsaan laguu. San booda guyyaa 3 booda dhaabbatee yookaan guyyaa 4 booda yoo dhaabbate hanga guyyaa 9 yookaan hanga guyyaa 10 ulfaa'uu hin dandeessu jechuudha. Garuu hanqaaquun hanga sanii ni qophaa'a. Kanaaf dubartiin takka marsaan laguu ishii gaafa guyyaa tokko dhufee guyyaa 3 yookaan guyyaa 4 irra ture erga dhaabbatee booda san booda wal quunnamtii saalaa gaafa guyyaa 9 gaafa guyyaa 10 11 raawwatu taanaan meebii ulfaa'uu ni dandeessi. Maaliif ispermiin dhiiraa guyyoota 6 guyyoota 7 qaama dubartii keessa turuu waan danda'uuf yeroo sanitti ulfi uumamuu ni danda'a jechuudha. Kan yeroo dheeraa yoo ilaallu kan guyyaa 28 kan marsaa laguu agartu yoo ta'e jechuudha. Guyyoota kana keessaa guyyaa kam ulfaa'uu dandeessi yookaan immoo ulfa qabachuu dandeessi kan jedhu yoo ilaallu fakkeenyaaf gaafa guyyaa 25 laguun itti dhufe haa jennu. San booda gaafa guyyaa 29 yookaan 28 xumurte yoo ta'e yoom ulfaa'uu dandeessi kan jedhu yoo ilaallu yeroo dheeraa waan ta'eef kan laguu agartu guyyaa 28 waan ta'eef yoom ulfaa'uu dandeessi. Fakkeenyaaf dhuma Febraarii yoo ta'e marsaan laguu ishii kan dhaabbate amma gaafa guyyaa 28-29 jennee turre sun dhuma Febraarii yoo ta'e marsaan laguu ishii kan dhaabbate jechuudha. Maarch 9 hanga guyyaa 15tti jidduu sanitti jechuudha. Maarch 9 hanga Maarch 15 jidduu sanitti ulfaa'uu ni dandeessi jechuudha. Kanaaf asirratti herreega isaa dubartiin takka turtii marsaa laguu ishii wajjin wal qabatee murteessuu yookaan gaaf kam ulfaa'uu danda'a yookaan immoo gaaf kam yoo wal quunnamtii raawwadhe ulfaa'uu danda'a kan jedhu of beekuu ni dandeessi jechuudha. Kanaaf gaaffiiwwan marsaa laguu wajjin wal qabate yeroo biraa sirriitti kaasuu ni dandeenya. Amma ta'e irraa barattan jedhee yaada. Egaa piroogiraamni har'aa kana fakkaata. Piroogiraamni kunis yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatina. Namoonni haarawaa taatan keessattuu namoonni bultii ijaarratan yookaan jaalallee qabdan gaaffiiwwan jaalalaa fi wal quunnamtii saalaa wajjin wal qabatan chaanaala kanarraa ni argattu. Sabskiraayib gochuun maatii tahaa. Waan na wajjin turtaniif hedduu galatoomaa. Piroogiraama biraatiin walitti dhufna. Nagaatti.